Finfinneedhaa kiiloomeetira 50 godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti argamuudhaan bakka Iddoola Hambaa Malkaa Qunxurreetti argamna. Sadallaasaa keessa seenneerra nu hordofaa waan Malkaa Qunxurree keessatti argaman hundumaa isin daawwachiisna. Ija keessaniin nu hordofaa. Egaa maqaan koo Tasfeet Sammaa jedhama. Itti gaafatamaa Iddoola Hambaa Seenaan Durii Malkaa Qunxurreeti. Amma iddoon ammatti argamnu kun Iddoola Hambaa Seenaan Duraa Malkaa Qunxurree jedhama. Bakki kun umuriin isaa seenaan isaa umurii waggaa miliyoona 1.8 qaba. Sanyii dhala namaa tokko keessaa tokko kan ta'e Homo erectus kan jedhamu wajjin wal qabata seenaan bakka kana. Yeroo jalqabaatiif bara 1962 akka lakkoofsa faranjootatti nama lammii biyya Neezerlaand ta'e Geraard Diikar jedhamu iddoo amma dhaabbannu gana karaa kaabatti naannoo kiiloomeetira 2tti iddoo jiru bakka Keellaa jedhamee beekamu achi hambaa wayii argatee isaan booddee mootummaa yeroo sana jiran mootummaa Haayila Sillaaseetti iddoon kun yoo qoratame iddoo seena qabeessa ni ta'a jedhee gorsa akkasii waan kenneef isaan immoo wayita sanatti ogeessa waan kana wal qabatu biyya Faransaay yeroo jalqabaatiif bara 1965 fidanii qorannaan eegalee jechaadha. Egaa yeroo sana eegalee haga yoonatti waggoota 55f iddoon kun iddoo qorannaa fi qo'annaa ta'ee tajaajilaa jira. Dabalataan immoo daawwattoota biyya keessattii fi biyya alaatiifis banaa ta'ee daawwatamaa jira jechuudha. Kanaaf daawwattootaaf banaa ta'ee kan jiru amma muuziyeemota 4 tokko hin qabna. Dabalataan immoo bakka actual excavation site hin jira. Isaan kana tokko tokkoon daawwannaa jechuudha. Muuziyeemota daawwataman 4 keessaa tokko isa kana. Inni kun African Prehistoric Information Museum jedhama. Iddoo odeeffannooti jechuudha. Kana jechuun maal inni jarreen asirratti arginu kun ogeessa garaagaraa kan qaban qorannaa fi qo'annaa isaanii biyyoota addunyaa mara irratti jechuun danda'amu keessattuu Afrikaa bahaa hanga kibbaatti biyyoota garaagaraatti qorannaa isaanii warroota adeemsisanidha jechuudha. Baay'ee bebbeekamoo kan ta'an addunyaa irratti akka fakkeenyatti kaasuudhaaf fakkeenyaaf namni kun Donald Johnson jedhama. Nama lammii biyya Ameerikaa ta'e kan Luusii argate jechuudha. Namni kun immoo Jaan Shaviiliyoon jedhamu. Akkuma erga Sillaasanitti himetti yeroo jalqabaatiif bakka kana bara 1965 dhufanii qorannaa isaanii kan eegalan nama kanaa fi maatii isaa dabalatee immoo ogeessota isaan waliin dhufan waliin ta'aniiti jechuudha. Bakka kana wajjin wal qabatee namni kun seenaa guddaa nama qabudha. Qorannaa baay'ee gaggeesse. Kanneen suuraa isaaniiti kan isaan argatan immoo kana iddootti qoratan agarsiisa. Fakkeenyaaf isheen kunis Meerilikii jedhamti. Inni kun abbaa warraa isheeti. Inni kun ilma isheeti. Baay'inaan qorannaa isaanii biyyoota Keeniyaa, Itoophiyaa keessattis, Taanzaaniyaattis kan gaggeessanidha. Fakkeenyaaf isheen kun bakka biyya Taanzaaniyaa bakka Olduvai jedhamee beekamutti faana dhala namaa kan umriin isaa miliyoona 3.5 ta'e maqaa saayinsawaa Luusii wajjin illee kan waliin waan jedhan kan argatteedha jechuudha. Footprintii kan argatteedha. Tiim Waayitis nama beekamoodha. Akkana egaa isaan kun hunduu namoota beekamoo qorannaa garaagaraa biyyoota Afrikaa fi addunyaa mara irratti gaggeessanidha jechuudha. Inni kun immoo baroottan dhagaa tiyaan agarsiisu baroottan dhagaa iddoo saditti qoodee kaa'eera asirra. Inni kun bara dhagaa isa duriiti. Miliyoona 2 kaasee hanga miliyoona 2.6 kan jiru kan agarsiisu. Inni kun immoo Ashulian jedhama. Inni kun immoo bara dhagaa isa gidduutii fi isa booda Middle and Late Stone Age kan jedhamudha inni kuni. Kana jechuun gaa maal inni dhalli namaa waggaa miliyoona 2 dura lafa kana irratti jiraatee darbe meeshaa dhagaatiin akka ammaa meeshaan sibiila irraa tolfame hin jiru gatii ta'eef meeshaa dhagaatiin fayyadama. Haa ta'u malee yaadni sammuun isaanii baay'ee xiqqaa waan ta'eef dhagaa kana baay'ee modify godhanii itti fayyadamuu irratti rakkoo ture. Akkuma uumamaan argametti akka ittiin fayyadamaa turanidha kan asirratti agarsiisu.
inni kun miliyoona 2 ol isiniin jedheera. Garana innaa dhufnu immoo naannoo miliyoona 1 fi isaa gadi agarsiisa. Barri ashuuliyaanii barri dhagaa isa ashuulan jedhamu kun. Egaa wal biratti qabnee yoo ilaallu immoo isa kana sanirra baay'ee modify kan ta'e faayidaa garagaraatiif ittiin fayyadamaa akka turanii kan agarsiisu. Baay'ee sammuun isaanii egaa dabalaa hauma deemu isaanis wanna irra hojjetan san sirriitti modify godhaa deemuu isaanii kan agarsiisu. Inni ashuulan jedhamu kun yeroo jalqabaatiif kan argame meeshaan dhagaa akkanaa kun biyya Faransaay bakka saayitii arkeeoloojii Seent Ashul jedhamee beekamu argame. Kanaaf biyya kamiyyuu irrattuu meeshaan dhagaa kun yoo argame maqaa saayinsawaa sanii waamama. Ashulian Seent Ashul bakka jedhamu saniif argame waan ta'eef Ashulian jedhameet waamama. Nullee hin qabne jechuudha. Saayitii keenya kana irratti booddee hanan isin argisiisu meeshaa dhagaa isa Ashulian jedhamu kan ni qabna jechuudha. Namoonni durii sunis anas jiraachaa turan sun meeshaa dhagaa isa Ashulian jedhamu kanaan fayyadamaa akka turanidha. Seenaan han agarsiisu. Inni kun immoo bara dhagaa isa gidduutii fi isa boodaa jedhama. Middle and late stone aging kun immoo maal inni han agarsiisu dhalli namaa meeshaa dhagaa kana caalmatti isa Ashuliyaanii kanarras caalatti sharp godhe faayidaa adda addaatiif ittiin fayyadamaa turuu isaati kan agarsiisu. Dabalataan immoo barri middle and late stone age kun dhalli namaa meeshaa dhagaa kana akka meeshaatti fayyadamuu irra darbee wanna ijaan yeroo sana argaa ture holqa keessatti fakkii isaa san kaasaa yeroo itti kaasuu yeroo itti jalqabeedha jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun biyya Namiibiyaatti kan argame rook aartiin kun umriin isaa naannoo waggaa 40,000tti tilmaamama. Yeroo kanaan gaa bara kanaan maal jedhaniitti waamu bara seenaan duriitis miti bara seenaatis jechuu hin dandeenyu akka riqichaatitti gidduutti kan akka prototype periodidha jedhaniiti kan fudhatan isa kan. Egaa garaagarummaan isaa akkanatti mul'ata guddachaas deemuu isaati kan agarsiisu jechuudha. Inni kun immoo inni asitti argitan kun immoo 1 2 3 4 5 6 kun Itoophiyaa keessatti saayitoota arkeeoloojii baay'ee bebbeekamoo ta'anii fi qorannaafis baay'ee tajaajila kennaa kan jiranidha jechuudha. Asirratti ilaallu kun inni kun Hadaar bakka Luusiin itti argamtedha naannoo Afaar keessatti. Inni kun immoo Oomoodha. Oomoo naannoo Kibbaati. Achittis kan argame kan akka meeshaa dhagaa argameera, hambaan biqiltoota argameera, hambaan bineensotaa illee fakkeenyaaf asirratti ilaallu kun roobidha. Umriin isaa miliyoona 2 ol kan ta'e kan achitti argamee fi saayitii arkeeoloojii biyyattii keessatti argaman keessaa bakka tokkodha jechuudha inni kuni. Inni kun immoo Gadabi. Gadabi jechuun Baaleedha. Akka biyyaatitti lafa ol ka'aa the only highland archaeological site kan jedhamudha inni kun lafa ol ka'aa guddaa irratti saayitii arkeeoloojii argamudha akka biyya keenyaatti jechuudha. Waan wal fakkaataatti argame achiis kan argame akkasuma meeshaan dhagaa argameera, hambaan biqiltoota argameera, wanta akkasitti achi argame. Kun immoo Boodoo jedhama. Giddugala Awaash, Middle Awaashitti kan argame. Isa Archaic Homo sapiens remain jedhamee beekamudha inni kuni. Umriin isaa miliyoona 150 kaasee hanga 300tti kan tilmaamamu. Egaa sanyiin dhala namaa isa ammaa kun ka'umsi isaa isa kana jechuudha. Kanarraa eegalee jechuudha. Kana agarsiisa. Kun immoo Moojoo. Moojoon immoo Finfinnee irraa gara bahaatti kiiloomeetira 80 irratti kan argamudha. Achiis kan argame dhagoota hangidduutii fi kan boodaa han jedhaman middle and late stone toolsitu argame. Wanti adda ta'e asirratti maali namtichi asirratti argitan kun lammii biyya Xaaliyaaniiti. Wayita waraana biyyoota lamaan gidduutti jiru sani bakka kana homaa waraanaa Itoophiyaa irraa of dhoksuudha jedheet bakka kana qotee akka carraa ta'e saayitii arkeeoloojiitti argate tarii ogummaa wal fakkaatus qabaachuu danda'a ta'an beekamu. Garuu haala saniin waan kana argate jechuudha namni kun Alberto Carlo Blanc jedhamee beekama. Kun immoo Pork Epic'dha. Pork Epic'n naannoo Diree Dhawaatti argama. Naannoo bakka Laga Odaa jedhamee beekamu sanitti.
achitti kan argame egaa maal inni rock artii hedduutu jira cave paintingin fi baruutan nagaa isa buudaatii fi isa gidduu kan jedhamutu waliin argame naannoo sanitti rock artiin kun suuraan holqa keessaa kun baay'inaan kumaatamaan kan lakkaa'amu akka jirutti kan beekamu naannoo sana kun egaa han biyya keenyaatti inni erga silaasinitti argisiise kan Naamiibiyaatti argame inni kun immoo biyya keenyaatti bakka naannoo Direedawaatti kan argame umuriin isaallee inni kun naannoo 50tti kan tilmaamamu jechuudha umuriin isaa muuziyeema kana fakkaata gabaabadhumatti. Geoloojii fi volkaanoloojii jedhameeti kan beekamu waa'ee volcanic activity biyya keenyaatii fi geological formation immoo saayitii kana kan mul'isudha jechuudha inni kuni asii jalqabnee gahoo laallu kun geological formation isaati kan mul'isu haala hundeeffama baqqaana lafaa naannoo kana jechuudha gubbaadhaa kaasnee innaa gara gadiititti qotaa deemnu kan argamnu bifa biyyoo yookiin immoo levelii garaagaraati jechuudha han mul'atu umuriin isaallee hamuma gadi qotamaa deemu dabalaa kan deemuu fi hambaalee asitti argannu kanaafillee umurii isaa beekuudhaaf tooftaan inni itti fayyadamnu keessaa tokko isa kana jechuudha. Dabalataan immoo wanta asitti arginu kun bu'aa volkaanoo ta'uusaa naannoo kanas akka biyyaatitti volkaanoon jiraachaa kan turee fi amma garuu isa volkaanoo dhumataadha inneetoo waan jennu sanadha. Asitti display ta'e kun akkuma nama isinitti hime bu'aa volkaanooti. Raw materialidha inni kun. Raw material isaati. Kun immoo artifact isaati. Isa kanarraa kan soofamee namoota durii isa Homo erectus tu naannoo kana jiraate isaan sanaan soofameetoo bifa kanaan faayidaa adda addaatiif kan ittiin fayyadamaa turan ta'uusaa mul'isuudhaaf wal bira qabneetoo haala kanaan fuuldura han jiru akkuma jirutti kan soofamedha. Inni duuban jiru immoo isuma uumamaan argame raw material isaati jechuudha. Akkaataa saniin kan asitti keenye kana agarsiisa. Homo erectus kan xarabamee taa'edha. Homo erectus xarabatee kaa'atee sirriidha. Kun immoo stroomboolii jedhama. Stroombooliin kun stroomboolii jechuun iddoo volkaanoon aktiif ta'e biyya Xaaliyaanii iddoo naannoo kibba Xaaliyaanii keessatti naannoo Sisilii jedhamutti archaeological site argamudha. Stroombooliin volcanic bombiin hin jira achi. Inni kun garuu kan argame saayitii keenyaayi. Akkuma erga silaa Shuulaan sun scientific name dha sinin jedhe san inni kunis maqaa saayinsaawaa isaati jechuudha. Waan wal fakkaatuuf stroomboolii jedhaniitu waamu jechuudha. Kunis immoo hanuman erga silaa sinitti meedha kuni geological formation isaa haala hundeeffama lafa naannoo kanaa gubbaadhaa kaasee hanga gadeetitti jiru agarsiisuudhaaf isa keenyadha jechuudha. Kunis volkaanoo biyya adda addaatitti waan jedhedha. Sun immoo geological timeidha. Bakka asitti mul'atu sun erga lafti uumamee kaasee haga yoonatti jechuudha. Wanta ta'ee darbe gargar baaseetoo yeroodhaan kan kaa'edha jechuudha. Waliigalatti sa'aatiiwwan Malkaa Kunturree keessatti qabnu san kana miti? Inni kunis keessatti hammatama. Faaltuun asuma keessan? Inni kun? Kan akka garbaa, gomboree, qarree, keellaa, tuqaa maal jedhaman kun naannoodhuma kanatti kan argamanidha. Umuriin isaaniitis hammuma gadi bu'aa deemu, meetirri isaa hammuma gadi bu'aa deemu, umuriin lafichaatis dabalaa old ta'aa deema jechuudha. Paleoanthropology museum jedhama. Kana display kan goone clockwise dha kara guddaatii kaasne haga Homo sapiens sapiens hambaa Homo sapiens sapiens titti jechuudha hamma achitti display ta'e inni kuni. Mana kanatti immoo kan hubannu maal inni dhalli namaa eessa kaasee eessa ga'ee kan jedhu kan hubachiisuuf haala kanaan taa'edha. Evolutionii jiru. Evolutionidha.
hominidis evolutionidha kan mul'isu. Asii hoo kaanu kun maqaan saayinsawaa isaa Proconsel Hesolonii jedhama. Umuriin isaa miliyoona 20 kan argame biyya Keeniyaati. Waggaa miliyoona 20 har'aa dhalli namaa nuti fakkaatu hin jiru jedha saayinsiin. Kan jiru maal inni kan akka wanti akka qamalee fakkaatu kan mukarra deemuu danda'an afuriin jechuudha miila afuriin kan deemuu danda'an isa sanaatu jira malee sanyiin dhala namaa ammaa kun yeroo sana hin jirudha. Sun egaa miliyoona 20 kana jechuun kanaa gadi kun miliyoona 15 jalqabbiin yookiin immoo hundeen dhala namaatiif kan hanqamaleewwan sanaa tokko jedha saayinsiin. Tokko ruutiin isaa tokko jedha. Wayita waggaa miliyoonarra ga'u sanyiin dhala namaa kophaatti. Sanyiin qamaleetis kophaatti evolve ta'a haga har'a geenye kanarra gaaniiru jedha. Fakkeenyaaf inni kun kan luusiti. Inni kun isa amma bakka hambaa saayitii kana argame homo erectus isa innuun kanadha. Wal bira qabnee moo ilaallu inni lafa kanarratti umurii dheeraa jiraachuu isaati. At least naannoo miliyoona 2 amma kan luusifaa ilaalle waggoota 200,000 300 qofa exist godhan jechuudha lafarratti. Sana biraan wal bira qabnee ilaallu inni homo erectusiin kun sanyii dhala namaa kan biroorra yeroo dheeraadhaaf at least waggaa miliyoona 2 lafarra jiraachuu isaati argisiisa. Dhaqeet gaa hamma homo sapiens sapiensititti deemaa jechuudha. Egaa fuuldura immoo maaltu dhufa hin beeknu akka saayinsiin jedhutti. Kun immoo footprint yookiin immoo faana dhala namaa kan biyya Tanzaaniyaa Meerilikii erga silaasinitti argisiise sanaan qorattuu sanaan kan argamedha. Akkasii irratti arginutti Turkaanaa keessa asitti kan arginu Australopithecus afarensis jedha. Akkuma luusititti waamama maqaa saayinsawaa isaa. Maaliif umuriin isaanii almost naannoo tokko kaataagorii tokko jala jiru waan ta'eef yookiin immoo sanyii dhala namaa tokko waan ta'aniif maqaadhuma saayinsawaa tokko waamamu. Egaa biyya Tanzaaniyaatti argame. Umuriin inni guddaan isa kana jechuudha. Footprintii kanaan kan qorattuun amma isiniin jedhe kanaan qotamee kan argame immoo bara qorannaan bakka sanitti kan taasifame bara akka lakkoofsa warra Awurooppaatitti bara 1974 kaasee hanga 79tti jechuudha kan argame wanni kun. Asirraa immoo wanni hubannu maal inni maddi sanyii dhala namaa Afrikaadhaa jedha saayinsiin. Qorannaa jiru irratti hundaa'ee jechuudha. Ragaa jiru irratti hundaa'ee akka mul'isutti maddi dhala namaa Afrikaadha. Keessattuu immoo sulula qinxaamaa guddaa baha Afrikaa keessa qaxxaamuree darbu keessatti baay'inaan umurii isa gurguddaa kan ta'an kan argame as keessatti. Adeemsan garuu warra keenya homo erectus fa'aa jennee asii waamaa jirru kanatu yeroo jalqabaatiif gara Eeshiyaatti gara Awurooppaatti godaanuu jalqabanii dhumarratti immoo homo sapiens sapiensiin gara Ameerikaanitti godaanuu isaa argisiisa. Kanarraa gaawwanni hubannu maali maddi dhala namaa Afrikaa ta'uusa. Adeemsan garuu addunyaa guutuurratti faca'anii jiraachuu isaaniiti kan mul'isu jechuudha. Isaan amma asirratti arginu kun kaast kan ta'anidha. Biyyoota garaagaraarraa walitti qabamanii keenya qofas miti koppii ta'eeti kun. Oriijinaalli isaa akkuma kinoo luusiin han Itoophiyaa taatetti hambaaleen kunis immoo hanuma biyya argaman saniiti jechuudha. Biyya Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Chaayinaa, Israa'eel kanarraa walitti qabame kana agarsiisa. Kun immoo kan saayitii keenya argame kunis kaast kan ta'edha. Oriijinaalni isaa muuziyeemii Finfinneetti qorannaadhaaf argama. Kuni Turkaanaa boyi kan jedhamu homo ergaastar jedhamee kan beekamudha inni kun. Umuriin isaanii kan homo erectusii kanaan the oldest form of homo erectusidha jedhama inni kun. Jalqabni kana erectusitti dhufe. Han argame kun biyya Keeniyaati. Umuriin isaa miliyoona 1.6 almost wal fakkaatu homo erectusidhaan.
saayitii keenya kana ammoo kan argaman baay'inaan maal inni buqqee skull fragment of Homo erectus kan jedhamuu fi tun immoo child mandible dha. Kuni gomboree isa saayitii daka daawwannaaf qophaa'isanii argame. Isheen kun immoo child mandible kun immoo bakka Garbaafoor jedhamee beekamu. Inni kun baay'inaan bakki isaan daawwatamu. Umuriin ishii miliyoona 1.4 kan taatedha inni kun. Ilkaan daa'imaati jechuudha. Akkasitti wantootni adda addaa asii argamu isaaniiti kan mul'isu. Inni kun Homo neanderthalis jedhama. Fakkeenyaaf biyya Israa'elii argame. Sanyiin dhala namaa kun yeroo isa dhumaatiif Homo sapiens sapiensii wajjin kan jiraate isa kanaadha jechuudha. Amma yeroo ammaa kana isaanis lafarra dhabamaniiru. Garuu amma yoonatti ummanni Awurooppaa fakkeenyaaf akka Jarman fa'a akka parsantii 3 parsantaan 3 DNA'n isaanii hankanaatti of keessaa qaba jedhameeti kan yaadamu amma yoonatti jechuudha. Maaliif kun immoo kan ta'eef waliin jiraachuu isaanii irraan kan ka'e jechuudha. Garattaa nutti dabarra. Kun immoo Malkaa Qunxurree arkeeolojii jedhama. Kuni Malkaa Qunxurree arkeeolojii jedhamee beekama. Wanni kana jedhamuuf maal inni hambaaleen amma asitti bifa kanaan displee ta'aniitu taa'an kun kan argaman saayitoota arkeeolojii gara garaarraa kan walitti qabameedha. By the way, saayitiin keenya naannoo 65 ta'a. Raadiyeesii kiiloomeetira 10 keessatti saayitoota 65tu jira. Saayitoota 65 kana keessaa 30 kan ta'u qorannaan irratti gaggeeffameera. Kunis immoo adeemsa irra jira. Egaa wantootni amma asitti arginu kun saayitoota argaman keessaa bakka muraasa walitti qabamee agarsiisaaf bifa kanaan displee kan ta'edha. Kan keenya isa kanas akkuma sanaatitti isa guddaarraa kaasnee umurii isa guddaarraa kaasneet bifa kanaan displee goone kun amma fakkeenyaaf umuriin isaa miliyoona 1.7 miliyoona 1.4 miliyoona 1,800 akkas jechaatti bu'aa jechuudha. Inni kuni egaa wanti asitti argamu maal inni gabaabadhumatti kuni fakkeenyaaf kan argame gomboree tokko bakka jedhamu umuriin isaa miliyoona 1.7 egaa wanti asitti mul'atu maal inni baay'inaan hambaalee bineensotaati. Fakkeenyaaf kan akka baay'inaan kan akka roobii kan akka ganamsaa fa'aa fi adda addaa baay'eetu jiru. Kaataagorii qabu. Fakkeenyaaf faanoo rimeen jedhamaniiti kan waamaman akka waliigalaatitti fakkeenyaaf bineensonni bosonaa yeroo ammaa kana jiranillee hin jirrellee jiraachuu danda'u waan ta'eef maqaa saayinsawaa faanoo rimeen jedhamuun kan walitti waanedhaan akkuma immoo sanyii isaaniititti akka equids, bovids jedhamaniitis kan waamaman jiru. Kanneen keessaa gaa kun fakkeenyaaf baay'inaan amma as keessatti argamu kan roobiti jechuudha. Asitti arginu kun fi meeshaa soofame hamuraasaa hin jira. Kun immoo bakka Garbaafoor jedhamu akkan erga silaa isinitti himetti bakka child mandibiliin sun itti argamedha jechuudha. Fi meeshaaleen dhagaa irraa soofaman jiru. Hambaan bineensotaa garaagaraa kan akka roobii, kan akka gadamsaa fa'aa hedduminaan argame bakka sanii isa san muraasa yaa agarsiisaaf asitti displee ta'e jechuudha. Kun immoo simbirroo jedhama. Saayitii simbirrooti. Egaa simbirroo wanni jedhameef bakka sanitti baay'inaan naannoo qarqara lagaa waan ta'eef biqiltootnis ni argama. Simbirroonni allaattonni bakkas waan jiraataniif wacni simbirroo hin jira waan ta'eef sababa kanaaf simbirroo jedhama bakki isaa. Egaa saayitoota qabnu keessaa baay'ee tajaajila guddaa kennaa kan jiru qorannaadhaaf keessaa tokko isa kana saayitii kana jechuudha. Saayitii simbirrooti. Asii gara dhihaatitti kara lixaatitti jechuudha.
naannoo kiiloomeetira 5tti kan argamu. Umuriin isaallee gara naannoo miliyoona 1tti kan tilmaamamu saayitiin kun. Tokkoffaa umurii isaa beekuudhaaf bakki sun baay'ee gaariidha. Leeviliin isaa akkuma jirutti jira. Naannoo sana egaa akkuma amma asitti baay'inaan argitan meeshaan dhagaarra soofame hedduminaan hin argama. Hambaaleen bineensotaa hedduunis bakkasii kan argaman jiru. Especially kan akka hambaa roobii fi kan akka gadamsaa faallee baay'inaan ni argamu. Bineensonni bosonaa hedduutu jira yeroo sana. Garuu baay'inaan kan argaman kan akka hambaa roobii faati. Kun immoo gomboreedha. Gomboree isa booddee deemnee ilaallu saayitii gomboreetu jedhamee beekamuudha. Bakka kanatti gaa bakki isaa maallaan beekamaa tokkoffaa bakka qalmaati jedhameeti kan beekamu. Bakki qalmaa hin jira. Dabalataan immoo bakka jireenya dhala namaa yeroo wayita san jiraatanii dhas jedhameeti kan beekamu. Ragaa argame irratti hundaa'uudhaan. Egaa asittis baay'inaan kan arginu hambaadhuma nama isinitti hime roobii baay'inaan asirratti hin argina. Meeshaan dhagaarraa soofames hin jira. Kanadha asittis hin arginu. Asittis immoo garbaa sadaffaan hin jira, garbaa tokkoffaan hin jira. Asiis baay'inaan meeshaalee dhagaa kanatu argama jechuudha baay'inaan. Kun immoo saayitii keellaa jedhamu erga silaa isinitti himuuf yaaleera. Yeroo jalqabaatiif nama lammii biyya Neezerlaand ta'e sanaan saayitiin argame isa kana bakka keellaa jedhamu. Kunis akkuma argitan saayitii baay'ee beekamaadha. Meeshaaleen baay'inaan immoo bakkasii argaman akka saayitiitti umuriin isaa miliyoona 1 ol ta'uu danda'a. Garuu immoo meeshaaleen achitti argaman kun ragaan inni mul'isu maal inni bara dhagaa isa gidduutii fi isa boodaa jedhamu san baay'inaan kan achitti argame. Kuni kanarraa kan hubatamu maal inni baroottan dhagaa isa ashuulaan jenneetoo beeknu bakkasitti kan arginu saniin caalatti baay'ee soofamee gosti dhagaatis tokkoo miti. Kuni obsiidiyaan jedhama. Kun immoo baazaaltiidha. Obsiidiyaaniin kun baazaaltii sana caala baay'ee sharp kan ta'e waan tokko qaluufis waan adda addaa ittiin fayyadamuuf baay'ee mijataa kan ta'e jechuudha sanarra. Kanammoo kan itti fayyadan isa booda waan ta'eef inni kun bara dhagaa isa gidduutii fi isa boodaa jedhama jechuudha. Amma yeroo dhagaan kana itti uumame jechuu miti kun. Kan jechuu barbaadame maal inni dhagaan kun akkanatti soofamee faayidaa adda addaatiif oolurra sana booda jechuudha kun kan ittiin fayyadaman kana jechuu barbaadameeti. Experimental materialidha inni kun. Akka nama isinitti himetti inni kun akkuma jiruun kan soofame namoota durii sanii warra homo erectus jedhamanii waamaman sanaani. Inni kun garuu maallaan soofame riisarcharoota. Akkamittiin waan kana hojjetaniitu ittiin fayyadamaa turanii kan jedhu san hubachuuf baruuf jechuudha. Isa kana kun modify kan ta'e nama baraa riisarcharoota jechuudha. Kanarraan kan hafe garuu akkuma jiruun haala kanaan kan qophaa'e warruma durii saniin jechuudha. Boca isaaniititti akkuma bifa isaaniititti maqaa garaagaraatiin kan yaaman qorattoota. Fakkeenyaaf isa kanaan handaaks jedhu isa kana kan egaa adamuudhaafis hin ta'a ittiin rukutanii ajjeesuudhaaf wanna argatan san illee immoo ittiin caccabsuudhaaf wanna adda addaatiif kan akka choppers fi cleavers jennuun immoo isaan san chopping godhuuf wanna adda addaatiif ittiin fayyadamu. Isaan xixinnoon sun immoo flake jedhamu. Flake jedhamanii beekamu. Akkuma faayidaa isaaniitii fi hundaaniit maqaa isaan kun biqiloota faayiroo ta'ee ittiin tumee bulleessitaa. Hamma umriin isaanii wal caalu bocni isaaniitis garaagar. Sanirraan tokko lama jennee kilaasifaayi gochuu dandeenya jechuudha. Faayidaan isaaniillee gargari. Akkuma umurii isaaniitiin more sharp ta'aa deemuusaa sirriitti modify ta'aa kan deeme yeroo garanatti siqutte jechuudha. Inni durii akkuma isinitti argisiise fakkeenyaaf bakka boodoo saayitii argame sun kan umriin isaa miliyoona 2 ol ta'e sun baay'ee hin bocamne jechuudha.
Maaliif nyaanni isaaniitis pirootiiniin argatanii maal jedhama yeroo sana foon nyaachuu innaa jalqaban sammuun isaanii hammasuma dagaagaa deeme wanna godhan sanillee fooyyessaa deemuu isaaniiti kan waan jedhu. Amma mee gara kamitti deemaa jirra amma? Amma garri itti deemaa jirru gara actual excavation site yookiin immoo open air museum jedhamee beekamu bakka warri durii sun jechuun warri homo erectus sun sochii garaagaraa itti godhaa turan itti ilaalluudha jechuudha bakki deemaa jirru amma. Kun hundi isaanii mooraadhuma Iddoola Hambaa seenaa Malkaa Qunxurree kana keessatti argamuu jechuudha hundi isaaniiyyuu. Sirriidha. Saayitiiwwan hundi isaanii asuma keessatti argamuu jechuudha. Saayitiin hundi isaanii asitti argamu jechuu miti. Saayitootni keenya gara naannoo 65tti lakkaa'amu. Isaan kun immoo kan argaman raadiyeesii kiiloomeetirii 10 jalatti. Asirraa. Walakkaan isaa gariin isaa asitti argamu. Hanaaf immoo akkuma nama isinitti hime hamma kiiloomeetira 7-8 9 kallattii hundaanuu deemne kan argachuu dandeenyu hin jira jechuudha. Mee warroota raadiyeesii 10 irraa saayitii guddaa mooraa kana keessaa alatti argaman kana tuttuqaarraa dhorkuudhaaf akkaataa kamiin itti fayyadamna? Amma asiin ala yoo ta'ani saayitiiwwan as keessa ta'an eegumsa qabu, daangaa qaba. Kanneen kanaan ala jiran garuu horuu qonnaan bulaa ta'uu danda'a, loon itti bobbaasu ta'uu danda'a, biqiloota daddaara dhaabuun ta'uu danda'a. Isaan kana immoo akkaataa kamitti badiisa irraa tuttuqaarraa isaan dhorkuu dandeenya? Egaa akkuma amma jettan fageenya irraan kan ka'e waan kana kallattiin qaamni as jiru kun to'achuuf rakkisaadha. Garuu wanti godhamu maalinni durii irraa kaasee hawaasni naannootis hin beeka. Saayitootni amma kiiloomeetira 5-8-7 irratti argamu jenneetu waamaa jirru kun saayitii arkeeoloojii akka ta'an, qabeenya hawaasaa akka ta'an, qabeenya uummataa akka ta'an, qabeenya biyya han addunyaallee akka ta'uu danda'an sochii waggoota 55 darban keessatti naannoo kanarratti qorattoota fi namoota adda addaatiin taasifamaa jiran irraa uummanni naannoo hawaasni naannoo keenyaa sirriitti hubannoo hin qaba. Kunuunsa kallattiidhaan uummatatu. Even rakkoon kamiyyuu rakkoon siyaasaa rakkoon feellee yoo naannoo kanarratti ka'e mana kanaa fi saayitoota kanaa wal qabatee wanni rakkoon uumamu hin jiru jechuudha. Hawaasni sirriitti awweer ta'eera. Dabalataan immoo nutis bakka rakkoon illee kallattiin ala osoo hin beekin faayidaa garaagaraatiif cirrachaaf maaliif jedhanii tuttuqaan illee hoo jiraate hawaasatti siiqnee waliin dubbanne haalli mari'achiisne hubannoo uumuudhaan akkaataa saniin tuttuqaarraa akkan bilisa ta'u godhamaa jira. Amma iddoon amma jirru kun open air museum jedhama yookiin immoo actual excavation site isa jedhamu saayitoota qabnu keessaa tokko isa kanaadha. Bakki kun gomboree site jedhamee beekama. Umuriin isaallee waggaa 1800tti tilmaamama. Umurii kana beekuudhaaf gaa qorattootni waan garaagaraatti fayyadamu. Inni jalqabaa baqqaanota amma asirratti ilaallu kan leeriin hin jira. Yookiin immoo stratigraafii jedhuuni. Tokkoon isaa tokko irratti walirratti akkanatti waan jechuudhaaf waggaa 20 itti fudhataa jedhu. Ijaanillee baay'ee arguu hin dandeenyu hedduutu jira. Leeronni hedduun hin jiru as keessaa. Tokko irratti waan jechuudhaaf akkanatti walirratti overlap leerii tokko hojjechuuf waggaa 20 itti fudhata. 20 san leerota jiru idaanee 20 yoo baay'isnu umurii bakka kanaatti arganna. Kana jechuun maal inni waggaa 8 har'aa leeveliin lafa kanaa bakka kanaa jechuudha. Bakka amma laallu kana bakka dakaa kana. Bakka na ga'uuf sababa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Waggaa 800 itti fudhateedha gabaabadhumatti. Dabalataan immoo maal godhu? Hambaaleen as keessatti argaman ni jiru. Hambaalee kana keessa saampilii isaanii fudhatu. Laaboraatooriidhaan cheek ta'a jechuudha. Tooftaa garaagaraatiin dur haga kaarboon 40 meetariin jedhamu sun haga
umurii waggaa 75 qofatti tilmaamamu kan safaruu danda'u. Amma garuu teknooloojiin amma miliyoona hedduuttis laaboraatoorii miliyoona hedduu hambaalee miliyoona hedduu lafarratti lakkoofsan ittiin beekuu danda'amu kan akka potaashiyam arganii fi argan jedhamu argameera. Sadarkaa sanarra waan ga'ameef umurii hambaalee kanaa salphaadhumatti beekuun danda'ama jechuudha yeroo ammaa kana. Tooftaan inni lammaffaan isa kana. Egaa maalidha bakki kuni kan jedhuufi gabaabadhumatti bakka jireenya warra namoota durii isa Homo erectus jedhamaniitu waamaman saniiti jechuudha bakki kun. Living floorii isaaniiti jechuudha. Maalidha wanti bakka kanatti mul'atu kan jedhuuf yookitti maaltu asitti argame kan jedhuuf immoo tokkoffaa hambaan dhala namaa argameera. Akkuma nama isinitti hime kinoo achirratti kan teebilii sanarratti mul'atu kallattii jalaatiin karaa harka bitaatiin kan argamu sun lamaan sun hambaa buqqee dhala namaa kan Homo erectusiti jechuudha. Inni kun asii argameera. Dabalataan immoo meeshaaleen dhagaa modify ta'an jechuudha. Warra Homo erectusitiin modify ta'an isaan kun isa akkuma jiruun uumamaan argame odoo hin taane isa dhagaa uumamaan argame isaan modify godhanii faayidaa adda addaatiif ittiin fayyadamaa turuu isaanii kan mul'isudha. Dabalataan immoo hambaaleen bineensotaa kan akka roobii hedduutu as keessatti argame. Kun akkuma jiruun isuma sirriidha jechuudha. Akkanumatti argame qotamee han argamedha jechuudha akkanumatti. Malee kaast manam koppii kan ta'e miti inni kun. Hambaan gadamsaallee naannoo sana hin jira. Antiloop inni sun naannoo sanatti mul'ata. Kuni argameera. Dabalataan immoo iddoon duwwaan asii fi asitti argitan kun bakka ibiddi itti boba'uu jedhameeti kan tilmaamamu. Egaa oduma dubbannu yeroo jalqabaatiif sanyiin dhala namaa ibiddan fayyadamuu jalqabe isa kanadha jedhameeti kan beekamu. Homo erectusitu ibiddaan fayyadameedhama. Ibidda bobeessee faayidaa irratti kan oolche isa kanadha kan jedhamu. Kunis argameera. Hambaan biqiltootatis argameera. Qorannaa irratti gahee qaba. Footprintiin faanti dhala namaa argameera. Faanti dhala namaa kan Homo erectusii asuma waggoottan lamaan har'aa qorattoota warra Xaaliyaanitiin kan argame jira. Ta'uun isaatis beekame biyya isaaniitti yaa publish godhaniiru isaan beekamaadha jechuudha inni kuni. Inni kun footprintidha jechuudha. Asii kan argame. Asii kan argame. Egaa footprintiin argameera. Hambaan dhala namaa argameera. Hambaan bineensotaa argameera. Plant remaining hin jira. Social activity isaanii gabaabadhumatti hubachuuf agarsiisa. Egaa maal inni saayitii arkeeoloojii Malkaa Qunxurree kana kan adda godhu isa taasisu. Baay'inaan saayitoonni arkeeoloojii akka biyyaatti hedduun haa jiraatan malee waan kana hunda bakka tokkotti argachuun nama rakkisa yeroo baay'ee. Kanaafuu akkuma beekamu bara seenan dura wanni jedhameefis waa'ee yeroo sanaa wanti barreeffamaan ta'e hin jiru. Dirqama waa'ee yeroo sanaa beekuudhaaf evidentoonni akkanaa kun ragaaleen akkanaa kun immoo murteessaadha. Ragaalee akkanaa kana argachuudhaaf immoo saayitiin keenya kun baay'ee salphaadha jechuudha. Argamuu danda'a jechuudha. Poteenshaalii guddaa qaba. Waggaa 100 waggaa 200 illee qorattee kan xumurredha saayitiin kun jechuudha. Kanaaf egaa akka waliigalaatitti open airiin kun akka biyya keenyatti isa kana qofatu jira. Kana duwwatu jira. Akka Afrikaatitti lammaffaadha. Isa Olduvai isa biyya Tanzaaniyaatti argame saniin ti'aane inni kun lammaffaadha. Umuriin isaa 800 waan ta'eef inni kun sun immoo miliyoona 3 ol waan ta'eef umuriidhaan caaliti. Sunni tokkoffaa kun lammaffaa kan ta'e jechuudha. Gabaabadhumatti kana fakkaata. Gubbaa sanis bakki qalmaa kan jedhamu hin jira. Barbaachisaa ta'e dafnee ilaalleetoo hoo deebinee baay'ee gaariidha. Guutuun dirqama. Xinnoo namoota umuriin isaanii waan jedheef hin dabarsu.
Amma bakka bucharii site jedhamu iddoo qalmaati jedhamee kan beekamu inni kuni. Egaa sababa mataa isaa qaban kana jedhamuuf kun iddoo qalmaati kan jedhamu. Sababni isaa maal inni? Qorattoonni bakkana hambaalee roobii lamaati kan argatanii. Hambaa roobii lama. Kana bakka tokkotti waan argataniif iddoo qalmaati yookiin immoo bucharii site irdi bootaa jedhaniitu waamu jechuudha. Kunis umuriin isaa sanaan almost wal fakkaata. Kuni cast kan ta'edha. Kuni koppiidha. Replikaadha jechuudha inni kun. Originaalni isaa muuziyeema keenya keessaa fi muuziyeema Finfinnee keessatti kan argamu. Bakka kana immoo maaltu ta'ee haala kamiin du'anii kan jedhu san baruuf bakka kanatti qorannoon gaggeeffameera yeroo waggoottan 2-3 darban keessatti. Dhumarratti bakka kana faanti dhala namaatii fi faanti bineensotaa kun bakka tokkotti waan argameef tariitii bineensonni bosonaa kun kan du'an adamuudhanii kan jedhu yaada karasitti deeman jechuudha. Jechuun tariitii umuriidhaan du'ammoo dhibeedhaan du'ammoo adamuudhaan du'ammoo kan jedhu sana addaan baasuuf qorannaa taasifamedha bakka kanatti jechuudha. Kanaaf waan hin jiru ga'ama maal inni conclusion hin jiru adamuudhaan akka du'anitti kan qabame jechuudha ragaa jiru irratti hundaa'an. Ani barsiisaa Xilaawun Olaaniin jedhama. Dura bu'aa mana barumsaa Illaamuu fi Taajjabidha. Haa ta'uutii guyyaa irraa kan bakkaan dhufuuf dandeenye mana barumsaa Illaamuu fi Taajjab keessatti gumiin biyya kee barii gumiilee keessaa isa tokko ta'ee jira. Gumiin biyya kee barii isa tokko ta'ee jira. Haa ta'uutii garuu gumiin biyya kee barii kuni barsiisaan abbummaan qabate gumii biyya kee barii sana immoo barattoota galmeeffate. Barattoonni galmaan sun immoo gumii biyya kee barii kana keessatti ga'ee isaanii bahuudhaaf tattaaffii isaan taasisanii fi tattaaffii qaamni gumii kana qabate taasiseen hirmaannaa ta'een qarshiilee miseensonni gumii sanaa walitti buufatanii maal godhanii guyyaa irraa kana immoo Awwaash Malkaa Qunxurree deemanii daawwachuudhaaf iyyata mana barumsaa gaafatanii manni barumsaas immoo tattaaffii ijoollee kana miira isaanii kan caalu dadammassuuf jecha si'eessee gara kanatti dhufanii akka isaan daawwatan taasisee jira jechuudha. Kanaaf itti dabalataan barsiisonnis kan wajjin argamanii daawwatanii jiru. Barattoonnis immoo argamanii kan daawwatan hedduudha. Haa ta'uutii rakkoo tiraanspoorteeshinii garaagaraatiin hundi argamuullee yoo hin baanne fedhii kan qaban hedduudha. Garuu haalli mijachuu dhiisuus ni danda'a. Kana immoo yoon jedhee raawwii as keessaa irratti yookiin waan dhufnee asii arganne immoo barattoota kana dabalatee anaan dabalatee wanti qophaa'ee qaamni nu daawwachiises kan namatti toluu fi baay'ee gaarii kan ta'e osoo ta'ee jiru. Haa ta'uutii garuu iddoon asitti akka yaadaatti akka galteetti mana kanaafis aadaaf turizimii biiroo Oromiyaatiifis haa ta'u jedhee kanan yaadu. Fakkeenyaaf ibsitoonni godambaa asitti maxxanfamanii jiran kuni afaanota lamaan maxxananii jiru. Haa ta'u ibsarratti qaamni nu daawwachiise obbo Biraanuun afaan Oromoofaatiinis nu hubachiisaniiru. Inni kun gaariidha garuu ga'aadha jechuudhaafillee hin danda'amu. Maaliif hin danda'amu sin jedhe bakki nuti argamnu kuni naannoo Oromiyaa keessaatii isa tokkodha. Achi keessatti immoo barattoonni dhufanii as daawwatanii isteejii isaaniirra jiranii murteessaadha jechuudha. Maaliif ree barattoota afaan dhaloota isaaniitiin baratan hedduutu jira. Bakki itti argama isaas murteessaadha waan ta'eef akkuma afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaatiin qophaa'e kana afaan Oromiffaa afaan Ingiliffaa afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa qophaa'uun isaa baay'ee gaariidha. Maaliif afaan Ingiliffaa intarnaashinaaliidha. Afaan Amaaraa immoo afaan biyyaalessaati yookiin afaan biyyi sun ittiin geggeeffamtu waan ta'eef inni kun gaaruma. Haa ta'uutii garuu bakka argama kanaatti immoo ijoollonni isteejii isaarra hin geenye dhufanii daawwachuu waan danda'aniif yeroo qophii sanarratti illee hanqinni tokko yoo uumame kan ta'u yoo ta'e deebii isaanis akka itti nu deebisaa turaniiru. Isa kun maal ta'uu qaba? Arra tiraansleeshin ta'ee gara afaan Oromootti ijoollonni keenya kutaa gadii baratanillee waa'ee godambaa kana hubatanii waa'ee hambaa seenaa kana beekanii afaan isaaniitiin gaaffiillee kan isaaniif hin gallee sirriitti gaafachuu danda'u jechuudha. Haala bal'aatiin hubachuu danda'u jechuudha. Kanaaf tiraansleet ta'ee gara afaan Oromootti hiikameeti kana caalaa baay'ee filatamaadha jedheen yaada. Aadaaf turizimiin biiroo Oromiyaa isa kana galtee godhatee osoo irratti hojjetee gara fuulduraatti barattoonni kunis dhufanii daawwachuuf jiru. Qorannoo riseerchii irratti qormaata isaaniitii fi ga'umsa barnoota isaaniitii fi deebanii ilaaluu danda'u.
isa arra ilaalan kan ammoo guyyaa biraallee waan kana caalu arguu akka isaan danda'aniif galtee godhatee aadaaf turizimiin Oromiyaa osoo irratti hojjeteetii gaariidhaan jedhanii kanaaf hedduu galatoomaa hirmaannaa barattoota keenyaas asumaan galateeffachaa tattaaffiin isaaniis immoo isarraa kana qofa osoo hin taane kan booriitti caalan jedha yaadan isaan irraa qabuu fi tattaaffii isaan irraa kaaseen dubbadha hedduu isinillee akka kanatti wal arginee yaada kana waliif ibsuudhaaf yaada isinii dhiyeessines immoo isin akka hojjettaniif yaadicha qabattanii akka galtaniin isiniin jedha galatooma kanuma jedhe nagaa